Hospitaalli keenya hojii idilee garaagaraa raawwataa jira. Hojii idilee raawwatu kanneen keessaa kan yeroo baay'ee uummanni keenya karaa dheeraa deemee itti rakkataa ture hojii akka CT scaanii, hojii akka laparoscopii, hojii akka endoskopii, hojii akka onnee kaardiyoolojii, hojii akka dhibee kaansarii onkolojii jennu kanneenii fi kanneen kana fakkaatan hojjetaa jira. Kana cinatti ammoo amma akkuma amma agartan erga Ministeerri Fayyaa labsii dabarsee booda bara kana hojii tola ooltummaa gannaatiin hojii dabalataa hojii idileen alaa dalagaa jirra. Kanaafuu amma wanni irratti argamnu hojii idileen alaa hawaasa keenyaaf tajaajila gorsaa, tajaajila fayyaa, tajaajila qorannoo garaagaraa irratti hirmaannee bakka kanatti argamna jechuudha. Walumaa galatti tajaajiloota garaagaraa kennina. Kanneen keessaa fakkeenya tajaajila akka gorsa yaalaa, tajaajila akka dhibee TB, tajaajila akka dhibee sokkoraa qoratamu, tajaajila akka barnoota fayyaa health education jedhu kanneen dalayna. Akkuma isiniin jedhe erga Ministeerri Fayyaa labsii kana dabarsee booda nullee akka hospitaala Goobbaatti dhaamsa kana fudhannee tajaajila kana kennaa jirra. So tajaajilli kun ammarraa eegalee hanga Paagmee 5tti itti fufa. Kanaafuu wanni ani siin dhaamuu barbaadu hawaasa keenya bal'aadhaan tajaajilli kun tajaajila tola ooltummaati. Tajaajila ogeessonni keenya hospitaala hojii idilee isaanii dhiisanii dhufanii kanaaf carraa kanatti fayyadamtanii hawaasni bal'aan baalee uummanni keenya bahee tajaajila kanatti akka fayyadamu carraa kanaan dhaamuu barbaada. Dursanii cheekaappii godhamuun kan faayidaa inni qabu dhibeen tokko ergi nama qabee sadarkaa balaafamaa ergi jedhee sadarkaa miidhaa ergi inni qaama jaraa hubee jedhee dhufanii yaalamuun yeroo baay'ee dawaadhaanis rispoonsii kennuun isaa baay'ee xiqqaadha. Gara lubbuu galaafattuutis ni geessa. Yoo dawaallee argatanii jedhanis immoo life expectancy isaanii baay'ee waan xiqqaatuuf jennaan dura bu'amee ittuu dhibee sadarkaa balaafamaa sadarkaa miidhaa guddaa irratti hubamarra hin ga'in yoo dhibeen sun yeroo itti argamee jedhee yaalaanis fayyuu ni danda'a. Ergi dhibee sanaan qabanis immoo ittuu sadarkaa balaafamaa hin ga'in yaalaan umurii dheeraa jiraachuu danda'u jechuudha. Kanaaf jennaan gara mana yaalaa dhufanii yeroodhaan yaalamuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo amma iskiriinii goonu kana keessatti fakkeenyaaf namni tokko yoo dhiibbaan dhiigaansaa baay'ee dabalee jedhee warra kana laallee arra deeminee ergi boqonnaa kenninee booda arra deeminee laallee ammas yoo dhiibbaan dhiigaa isaanii kan yaala barbaadu ta'e kana gara hospitaalaatti linkii goonaa sanaan booda achi dhaqanii laaboraatoorii adda addaa dalagsiisuudhaan akka dawaa eegalan gochisiifne jechuudha. Yaa'u namni beektaa dhibamee yaalamurra dura of yaaluu waan guddaadha. Of eeggannoon ofii fi maatii ofiitii fi hawaasa ofiitii fi biyya ofiitii fi waan kamuttuu tajaajila bilisaa kun bareedaa namatti tolaa jechuu barbaadeeti gara kiyya. Namni hin beekne malee namni akkuma jedhame qorsa wayita malakkaa dhuguu wayita xaasaa dhugaa wayita malakkaa didee wayita xaasaa dhugaa jedhan. Kanaaf yaalamuun bareedaa. Yuunivarsiitii Madda Walaabuu kun baay'ee namatti tolaa. Ammallee akkamitti taa'ufanii jedha gara kiyyaan. Nama waan takka yoo dhukkubu fakkeenyaaf uummataa ka'a waan takka na dhukkubu uummata kana laalee doktoroota kana rabbaanii uummata kana tajaajiluuf deemaa jiran kana arginaan ilaalama jedhee seenee qorannoo kiyya geggeessee of laaluudhaaf dhibee kiyya beekuudhaaf odoo waan takka na dhukkubin itti fayyadamuun baay'ee gaariidha. Baay'ee hawaasa keenya biratti akka nu baratamu nullee warra kana quba hin qabne illee bira geennee itti himnee hawaasni keenya akka baratu biraan geennee jechuudha. Waan ta'eef kuni nu barumsa nu ta'uu qaba. Odoo nu dhukkubin gaafa nu dhukkubin akka waan akkana dhukkube jechuurra odoo nu dhukkubin bira geennee tajaajila kana itti fayyadamnee yaallee jechuudha laalamnee fayyadamuun baay'ee gaariidha. Barumsa guddaadha.
har'a guyyaa tola ooltummaa hospitaal fi yuunivarsiitiin madda walaabuu kennaa jiru kana irratti argamne baay'ee nama gammachiisa. Namni fayyaa ofii beekuun baay'ee gaariidha. Tola ogeeyyiin kun hojii isaanii dhiisanii dirreetti ba'anii hawaasa keenya tajaajiluuf tola dhufanii waan jiraniif doktoroota keenya akkasumas yuunivarsiitii keenyaa fi hospitaala keenya baay'ee galatoomaa jennaani. Kuni hawaasa isaa akkamitti akka xiinxallaa jiru nu agarsiisa. Hawaasaaf akkam akka yaadu nu agarsiisa. Hojii ofii dhaabee sa'aatii ofii gubee doktoroota ofii gadi baasee dirree isaatti hawaasa isaa tajaajiluun kun galatoomaa waayyoomillee itti fufuu qabu.